Ashamaa harka fuudhee jirra jirtu hordoftootaaf kabajamtoota chaanaalii kiyya jalatti argamta marti keessan bakka jirtan itti nageenya waaqayyoo isiniif haa ta'u isiniin jecha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Warroonni amantaa musliimaa hordoftanis guyyaan boruu guyyaa ayyaana qillee bara 2018 hundumti keessanuu baga isiniin ga'e baga geechaniin isiniin jedha. Kan biyya keessaa kan biyya alaa kan kushiinaa madaamee jirtanis kan immoo biyya keessan keessa fataa zanaa jechaa jirtanis baga isiniin ga'e baga nuun ga'e isiniin jedha. Inni guddaan guyyaa kana ga'uudha, fayyaa ta'uudha, maatiin namaa fayyaa ta'uudha, waan gaarii dhaga'uudha. Warroonni immoo ayyaana kana gaddaan dabarsitanis waaqayyoon sabrii isiniif haa kennu. Kan du'aan gadditan, kan immoo yaada tokkoon gadditan, kan dhibamee algarra ciisu kan gadditan, gaddi waa baay'eetu jira. Waa maraanuu kana gadditanii rabbiin obsa isiniif haa kennu. Kan immoo umurii isin jalaa ta'e isin jalaa baddalame firri keessan kan namni isin beektan namni nama kan mararu fira ta'uu qofaanii miti. Waanuma fedheefuu ta'u warroonni gadditanii rabbiin sabrii isiniif haa kennu. Guyyaa boruu gammachuun isin haa oolchu isiniin jedha. Egaa waanuma gadda kana gadi fudee fi asumaan isinitti himuu kan immoo isin waliin qooddachuun barbaada. Dhugaa dubbachuu biyya namaa kana keessatti rabbiin isin jaalatee maatii kee yookaan fira kee yookaan maalumaayyuu jechuudha isa garaa si madeessu rabbiin rakkina isaallee yookaan du'a isaa miti rakkina isaa biyya namaatti isinitti hin dhageechine isiniin jedha. Maaliif jennaan yoo dhukkubsate dhattee gaafachuu hin dandeechu, yoo du'e immoo dhattee akka namaa awwaallachuu hin dandeechu jechuudha. Baay'ee ulfaata. Gadda sana nama sana wajjin qooddachuu hin dandeechu jechuudha. Baay'ee keessi kee madaadha. Bara baraan seenaa sitti ta'a jechuudha. Isinii galee kana dura yoo yaadattanii gara waggaa 5 immoo waggaa 5 akkasii mucaa firaa akkasuma mucaa durbee kootii baddalamtee turte. Mucaa xala wayii dhukkubsattee baddalamtee turte. Ammas immoo deddaamee yaa'u waan rabbi fideendan tamasgeen jedhani beektan biyyuma namaa kana keessatti nama firuma kiyya nama 3 nama 4 waan akkasii dabarsee yaa'u waan rabbiin immoo ishoo jedhee fudhate ishoo jedhanii taqabbaluudha. Wanni godhan hin jiru. Guyyaa kaleessaa eessumni abbaa manaa kiyyaa baddalamee tureyyuu awwaalchisaa kaleessaa dhugaa dubbachuu fi hedduu jaaladha akka abbaatti jechuudha. Nama jabaadha, namallee gorsaa, hedduu namaaf yaadaa. Yani beektanii namni jechuun baay'ee jechuudha namni itti namatti ulfaata waan tokko ibsuuf jechuudha. Garuu tuyyummoo wanni godhan hin jiru. Fayyaa dhiistee biraa deemtee yeroo waan akkanaa dhageechuu iddoo sitti ulfaata dhugaa dubbachuu jechuudha. Odoo dhukkuban dhagahin odoo dawwalteellee yaa rabbiin si hamaaru hin jedhiniin gaafa akkana ta'e isaa dhageechuu keessi kee madaa'an akka goote jechuudha. Garaan kee gowwaadha dhugaa dubbachuu fi yookaan nama wajjin nyaadhee dhugee dhiisneetoo namni guyyaa tokko argee nama raaraa jechuudha. Isinii galee baay'een gadde baay'ee onneen koo cabee dhukkuba isaallee dhagee hin gaafanne du'a isaa bichaan dhagee jechuudha. Isinii galee keessa kee keessaan badu dhugaa dubbachuu fi baay'ee nama deesse jechuudha. Waan jedhee dubbadhu hin qabu. Waaqayyoon jannata fuuldura isaaf haa kennu. Daa'ima isaatiif rabbi sabrii haa kennu. Wanni gochuu danda'an hin jiru. Kan rabbi irraa dhufe kan namaatu wanni godhan hin jiru jechuudha. Isinii galee kan namaatu wanni godhan hin jiru. Kan waaqamoo ishoo jedhanii taqabbaluudha. Yaa guyyaa ayyaanaa kana amma fakkeenyaaf qillee kana namoonni safaraa mana isaatitti jechuudha. Kana horiin bitamee horiin qalamu jechuudha. Mana isaatitti qalamaa achii qirca fudhatanii jechuudha. Ayyaana qillee guyyaa boruu kana jechuudha. Hattaa musii darbee aannan dhukkuba isaa hin dhukkubsataa kanatti naan jedhanii horii bituu dhaqanii abbaan manaa kiyyaa
horii bituu deemne mana naan jedhan. Kaza isaan jiran akkanatti dhukkuba mana naan jennaan horii bituu wajjin dhannee maal ta'e dhukkubsatee gaafannaan dhukkuba kana takiimii dhaa'u kalee ta'uu dinnaan gadi fidanii naan jedhe qalduma kanaan jimaata amusii kana naan jedhe jimaatatti kenname nan dubbisaa dheeni namoota baay'ee bira jira dubbisuu hin dandeechuu gaafa naan jedhamu hedduun rifadhe bara dhugaa dubbachuuf jechuudha. Nama hagaa kana jirraa jechuudha yaada xaarra malee guyyaa dhabamnu sinii galee guyyaa namni nu biraa dhabamu guyyaa maatiin keenya nu biraa dhabamu hin beeku. Osoo waggaa jirru wal jaalanne hedduu natti ulfaata. Waggaa jirru osoo wal yaadne hedduu natti ulfaata dhugaa dubbachuufi baqa. Amusii mana keetii galee jimaata akkasii qidaamee akkasittiin oolee sanbata guddaa ganama gara fuula Rabbii deemee wanni godhan hin jiru qidaamee mana isaatitti galee mana isaa mana jaalatamaa waaqayyoon jaalatee isaaf ijaaretti galee guyyaan har'aa guyyaan booruu guyyaa gammachuu daa'ima isaa osoo hin taane guyyaa gaddasaa ta'e ammuma fedhe odoo ta'e jechuudha. Ammuma fedhe odoo ta'e maatiin homaa miti. Sinii galee maatiin bamanaam taamira homaa miti. Inuma irraanfatu. Anuutu iyyuu irraanfadhe ginoorraa kalee erganni biyyee qammasaa irra nan irraanfadhe gara hojii kiyyaa deema. Garuu seenaa bara baraa madaa bara baraa kan ta'u maatii fi daa'ima isaatii fi haadha manaa isaatii jechuudha. Sinii galee madaa hin qoorre kan itti ta'u jechuudha. Kanaaf waaqayyoon sabirii isiniif haa kennu. Sinii galaa tuni caafidha warroonni mataan itti dhufu abbaa dhabuu biyya namaa kana keessatti haadha ofii dhabuu du'a haadha ofii dhabuu keessattuu obboleessaa kan dhabu kan abbaa kan dhabu baay'ee jira. Namoota kichuu ta'anii Rabbiin waanuma fuudhuuf hundumaafu Rabbiin immoo jabina namaaf kennaa bira godhe jechuudha. Akkasitti rifaatu biyyatti ka'ee nama jabaadha, nama jaalatamaadha, nama beekamtii qabu, nama xiqqaaf guddaa waliin dabarsine hiyyeessa dureessa nama hin jenne xiqqaallee ol jedhee nagaa gaafatu guddaallee ol jedhee nagaa gaafatu guyyaa tokko osoo hiriyoonni isaa akka dhukkubsatee isaan gaafatiin akka kanattiin fuula Rabbii deemee warroonni akkanatti madaa qabdanis waaqayyoon sabirii isiniif haa kennu. Kan du'eef boolla isaa daadhii naa guutuu bakkuma dhaqe sanittuyyuu jireenya isaa itti haa tolchu. Jajjabaadha ayyaana gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha obboleewwan kiyyaa. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee keessi koo jechuun ani uumama kiyyaan illee qabe keessi koo beektani keessi koo gowwaadha. Arraba kiyya daddafa malee keessi koo gowwaadha. Baay'een namaaf madaa waaqayyoon hunduma keenyaafuu jechuudha. Hunduma keenyaafuu sabirii nuuf haa kennu isiniin jedha. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Jajjabaadha. Warroonni madaa kanaa qabdanii asumaanii obsa isiniif haa kennu jabaadha. Namni kan jirutu bakka sana dhaqa malee inni deeme as hin deebi'u. Hamma jirtanitti waliif yaada. Hamma jirtanitti wal jaaladha. Hamma jirtanitti waliif yaada. Hamma jirtanitti wal deeggara. Isa du'e booda homaa waan tokko godhuuf hin qabdan jechuudha. Nama deemeen as deebi'e jechuun hin danda'amu. Sinii galaa kanaafuu hamma jirtanitti wal jaaladha. Ishee har'a xaaruu ishee har'a kana korreessan korreen nu dhiisnee deemna waan ta'eef jaalala walii Rabbi isiniif haa kennu. Siniin jedha uummata kiyyaa hedduun sin jaaladha hedduun sin kabajaa. Viidiyoo kiyya immoo laayikii godhaan siniin jedha. Yuutuubii kanarratti na adabee ture. Adabbii isaa amma ji'a tokkoo fi wayii naafa. Ji'a tokkoof torbee sadii akkasii ganaa naafa. Isa sana fixee yoo naaf gadhise yookaan immoo warroonni asirraan jirtanii yuutuubiin biraa banee jira. Isa sana komentii jala isinii godha sabiskiraayibii naaf godhaan siniin jedha isiniin jaaladha isiniin kabajaa. Hunduma keessaniifuu ayyaana gaarii bakka jirtanitti jechuudha. Inni hidhaa jirullee inni dhukkubsatee algarra jirullee
inni du'ee qabrii keessa jirullee bakka jirutti hundumaafuu waaqayyoon bira haa dhaabbate daandii isaa sirreessuuf isiniin jedhaa galatooma ulfaadha jiraadha baay'ee isin kabaja baay'ee isin jaaladha turtii gaarii.